mootii buutee jedhee jechuudha. Garuu immoo waan hangassanii nagarreeyani. Sababiin kee dhimma biraa qabdamoo maal ture? Yeroo darbes akkasitti wantoota sanuun dargee nin dhiise bira darbe. Amma garuu hin deddeebi'e. Oromoo daqiiqaa tokko qofa naa kenni hin hojiin qaba. Hojiin qaba daqiiqaa muraasa naa kenni siin deebisa. Ani akka nama tokkootti raachuu arrabseera raachuun ganda Jimmaa tuqee jenna. Nuti yeroo baay'ee kutaa namaa tolaa namaa hamaa namaa hin dubbannu. Maaliif nu tuqa jechuudhaan raachuu arrabseen jira. Viidiyoo diwuutii 50 takka viidiyoo kiyya jala galiina ilaali. Ijoolleen shawaa hundi gadi bu'anii ani akka dhiiraatti kutaa tokko bakka bu'ee Jimma bakka nan buufan. Akka inni arrabsisan ittiin arrabsee wanti viidiyoo namni 50 tokko diwuutiin irratti godhee na arrabsuuf ijoollee shawaa dhalaan dhiirri maaliifi jechuudhaan erga sila an raachuu arrabsee jennaan na arrabsitani. Gogaa maaliif na arrabsituu mitiiti jedheettiin akka sanatti dubbadha jechuudha gadi bayeetiin irraa dubbadha. Jecha raachuu arrabse keessatti baay'ee gubattanii jirtu. Maaliif akkuma raachuudhaa gubattan yookaan inni kun immoo maaliif horii laata yookaan maa dubbate laata maaliif akkana jettee dubbatte jettanii osoo dhattanii hin gaafatin inni kun kutaa namaa arrabse goota keenya akkana godhee Taaddasaa Birruu yeroo tokko akkas jedhe viidiyoo tokko fidi ragaa malee hin dubbatin anna waa dubbattan. Ragaa guutuu raachuun yoo waa dubbate Oromoo guutuu arrabsuu qabda. Fidi fuula miidiyaa rafiti. Obboleessa kee Oromoo arrabsuu qabda raachuun yoo dubbate nama tokko. Namni na arrabsinaan ni arrabsa. Oromoo nama tokko be. Eeyyan ni arrabsa inni kutaa kee arrabsinaan eeyyan. Kutaa kee maal godhee arrabse maal jedhee arrabse? Ani raachuun arrabse maaltu isin galchinaan raachuun akka dhiiraatti na arrabsuu danda'a. Akka dhiiraatti na arrabsuu nama si arrabse na arrabsuu danda'a. Maaluma isin walirra maaltu fide? Beeri na gaafattu Oromoo jalis beeriiti gaafadhu. Ati Oromoo jalis beeriidha wal gaafadhaa. Okay, dhaggeeffadhu mee akka dhiiraatti na waliin haasa'e. Raachuun kutaa Jimmaatti bu'ee bakka jette sanitti bakka inni jecha tokkoon uummata Jimmaatti hin xiqqeesse san natti hime. Godina Jimmaa keessatti Faatii Abbaasii maal abbaa gooma abbaa luleessaa jechuun akka namni godina Jimmaa ta'anii beekaa isin yoo wallaatanis. Inni maqaa kana kaasee dubbachuun isaa intala abbaa luleessaa abbaa Goojjam jechuu barbaada jedhee yaada intala fayyadamuun isaa maal yaadeeti? Erga dubbate maal jettanitu? Raachuun wanti isin galchuu hin jiru. Erga galtanii immoo isinitti caffama waan bineeldanuu jechuu barbaadeeti. Gabaabumni. Abdi ani haqaafin dubbadha cillama tana biraan jure aduusan gaafa raachuun liirra bahee dubbate san haqa ani shawaas jijjimas miti ani arsiidha ani Oromoodhaan tala Oromooti gandaaf miti ka dhaladhe garuu haqaan dubbadha takkuma shii wanni dogongorri mucaan dubbate maybe wanni sunillee wana mamuufachiisu ta'e Jimmaa waa'ee xilaa'uun gasaatti ka'ameeti wanni sun kanaa saayame qoosa keessa kee nama bohaarsaa oduma dhufuuyyuu san keessa dubbate inni bisoo balleessaa ta'e obboleessa koo Abdi ati ilma Oromooti ilma gandaati miti Oromoof dhalatte akka ilma Oromootitti hoo dubbatte raachuu gadi garagalchi namni raachuu raayis maaliif gadi garagalchitaa raachuu maaliif qoostaa raachuu maaliif arrabsita jedhee abukaatoo raachuu fi dhaabanne nuti barbaachisu abukaatoo namaaf dhaabachuun garuu maaltuyyuu ganda nama dhaqsiisedha kan dubbiif an balleessiteeti maal gocha ganda dhaqxe shawaa maa dhaqxe shawaa keessa goota jira maaliif barbaachise raachuun koo nama dhuunfaadha nama mataasaa danda'edha isaan rabsa dhabeetitti oosi balleessitanii arrabsanii bakka raachuu bakka buufattanii deemaa jirtu jechuun natti dhaga'a. Wallaalummaa sammuu keetti. Oromiyaa koo ilmaan farshoodha dhalate ilmaan harageedhaan maaloo dhiqatu tana jettee dubbatteerta hin barbaachisu kaa raachuu arrabse dhabeetitti maal kana dasiin jedhu raachuu injenne bakka injenne dabaleen injenne. Mee gaafii tokko gaafadha Abdii. Mee yeroo tokko gaafii Abdii Jimmaatu caala moo Jimma jechuutu caala moo Jimmummaatu caala moo Oromummaatu caala? Oromummaatu caala. Kanaafuu saba kee arrabsitee dhiifama jedhi amma. Ijoollee farsoon nanatte minaamina kana dhiisitoo saba kee soorii jedhiitoo bayi kanuma dubbii gabaabaa. Ittiin waliin haasaa ijoollee kun.
dhiifama gaafadhu utoo bahi kanuma. Okay. Egaa akkana laala agartanii ani amma waan inni dubbate irratti eenyutu jimma isaa kenne eenyu abbaa isaatitu jimma kenneef sabni jimma keessa jiru saba Oromoo saba kiyya saba keessan hundaati jechaadha. Raachuu waan barbaade dubbachuu danda'a nama tokko abbaan fee Jawaari Baqqalaan Jaalmarroo waan barbaade dubbachuu danda'a garuu uummata Oromoo nama tokko waan ta'eef uummata Oromoo bakka bu'eeti miti han dubbatu jechaadha. Kanaaf fuutanii too gandatti maxxansitu maaliif sammuun keenya gandummaa keessaa bahuu qaba. Ani fakkeenyaaf Arsii ta'ee yoo Shawaa arrabse maal gochaa fuutanii too Arsii Shawaa arrabse jettu narratti hin duultanii kuni durriyyeedha jettanii too eegsifaa narratti hin gootanii. Lal sammuu keenyatu gandummaa keessa jira rakkoon keenya kanaabe Shawaan kiyya qofa wallaggi kiyya eenyu baa keessaniitu siniif kenne amma raachuu waan dubbates nan beekaan waa'ee Xilahuun Gassasee sanaan guyyaa san taa'ee san dhaggeeffachaa ture wanti sun dhugaa ta'uu danda'a dhugaa miti garuu hagana tan uummata arrabsiisu iyyuu miti jechaadha waanuma aga qara limmoo geessu xiqqoo takka balleessa xiqqoo takka fuunee tooyi jeequun kuni ergama biraa qabna jechaadha mucaan kun amma ergama biraa qaba na amanaa malee calliseetuma nama haasa'uu miti jechaadha bireen amma laale waan baay'eedhaan ishii irratti duulan ijoolleen godina biraa waan ishiin hin goonen irratti duulan maa gadi baatee ta'u ijoolleen godina sanii akkas naan jette warri akkasii maan jedhin ergama hin qabdu jechaadha Oromummaa qulqulluu hojjetti malee kanaaf namoonni akkana ergama addaa warra qabanii jechaadha lammata immoo warra diqaalaa koondoomii cabsee ta'u dhalateedha malee Oromoo qulqulluuni waan akkasii hin haasa'u jechaadha. Oromoo godina hunda keessa jiru lafti suni godinni sun maqaa lafaatii fi waamama malee uummata Oromooti jechaadha. Yoo jimma namni Oromoo jimmaa arrabse hunda keenyatu balaaleffataa jechaadha. Innaa kanaafu mucaan amma dhiifama gaafadhu jennaan minaana nyaadha jedheetoo sodaateetoo fiigeetoo bahee jechaadha. Soba haasa'aa ture jechaadha. Inni amma koo deebii dhaqee ammas gaduma garagalcha abdiin an beeka abdii sunni ammas dhaqu gaduma garagalcha. Nambar duatti bar mana lammiititti bar ittaasofne irra dhiisii gahee dhiisennee achi bahee viidiyoo hojjetee bar achi bahee viidiyoo xawwul biyya godhe jechuudha. Mana lammiititti dhiisi jennee seensisnee akka namaasitti itti himne nama bishaan irratti bishaan naqee bar inni keessattuu laala ani maalan argaa dhufe beektu dhiyeenya kana ijoolleen maqaa jimma ebeluu jimmaa jedhan dhugaa rabbi Oromoo miti baay'inni isaanii waan ragaadhaan argeeffan ijoolleen Oromoo ta'anii garee mataa isaanii qabu mana mataa isaanii qabu waan akkasiisanii jimma ta'anii ta'u Oromoo biraat irratti handuulan hin jiranii jechaadha. Baay'inni isaanii godina sanitti warri dhalatanii ani miidiyaa kanarratti nu jeeqani warra Oromoo hin taane jechaadha. Amma fakkeenyaaf hiriyaan kiyya tokko hin jira. Hiriyaan kiyya tokko waggaa sadii guutuu. Okay. Mariye Jimma liji, Mariye Arsii liji, Mariye Shawaa liji, Mariye ye Harargee liji bakkuma hunda jira. Jimma wanni jedhamu kana yeroo waa jettu Jimma qofa ittiin oofin. Yeroo ooftu kutaa hunda lafa caasi. Ni jira bakka hunda. Arsii keessa jira. Shawaa keessa jira. Ganni Arsii jedhee kan dhugaate. Anu ganni Arsii fin jedhee kan jiru ganda kooti waan ta'eef. Yeroo dubbannu waan tokko gar tokkotti yoo qabdanii ooftan namni waan biraatti fudhata. Sakan akkanatti ifa godhaa deeman gaariidha. Walumaa galatti beeri waan kana yoo gabaabsine yoo. Ani bara dheeratu hin jenne ila yeroo darbe gaafa inni akkas godhu qeerroo dambalii Saawud Arabiyaa keessa qabna. Gaafa fidanii sheer godhanii ijoollee dhiisaa hin jedheen ilma Oromootti hin bu'ina akkana jettanii hin jedheen. Garuu yeroo afuraffaa itti deebi'aa jira mucaan kun. Ani har'aan tana callisuu nan danda'ila. Boru luka hidhaa viidiyoo fidaa jechuun hin danda'ila dhageesse. Boru sobaan boo qubni tokko ajaa'idhee mureen gatu gorfadhaa isiniin jechaan jiraanila. Maal jette intaloon sun jettan boru isinitti maan jira. Hundi keessan warri har'a tuffattanii inni innaaf hin xaaxu akkana jettan kana boru hin boossani. Mucaa keessan gorfadhaa. Dogongoraa jira daangaa darbaa jira. Gorfadhaa yeroo darbeef suuraa isaa fidanii garee keessatti erginaan ijoollumaa achi jiru dhiisaa ijoollee. Ilma Oromoon tuqina dandeessan gorsaa qajeelfadhaa jennee dhiisne kanaaf gorfadhaa wayiifis siniin jedhe boru odoo bicayyoo san dhageenyee guyyaan jettanii numa sinii dhufa ila taa laala. Amma beekuni dhimmi kuni hundi Oromoo hunda laallata namoonni akkasii kuni
Oromoo hunda laallata. Amma fakkeenya biyya ani jiru kana keessatti namni takka Oromoo hin arrabsu jechaadha. Maaliif qeerroon biyya kana baay'ee cimaadha. Namarraa hin garagaru. Biyya seeraa keessa jirra. Yoo nama waa goote osuma dhufanii tosi qabu. Garuu ijoolleen qeerroon biyya kana jiru saniif dantaa hin qabanii jechaadha. Bakka jirtanitti nama Oromoo irratti du'a Oromoo irratti yeroo ammaa qoosaa jiru kana nama ganda Oromoo arrabsu kana qabdanii harka duubatti hiitanii to daaraaf daakutti makuu qabdu. Dhugaa Rabbi Oromoon garaa jabaachuu qaba kana booda. Namni akkamitti dhaga'ee uummata Oromoo arrabsa. Kuni ergama addaa qaba malee. Asal kalau menurut waan tokko beeriiti yaa ani gama kootiin mucaa kana namni mana kan dhageetii kanneef ummatuma keenya gurguddaa warroota amantii warroota gartee sirraa silaafee masi jaamutu carraa kana kanneefi amma duroo yaadattan mucaan kun nama du'ee arrabsaa ture sheekotiin jaan gurguddoon silaa biyya maalii jirtu dhufteeti rabbi sodaadhu aboosi qabnee maali nama ree eegu nama uumaa takka seeraa fi heerattiin dubbituun beekne gaafa namni gurguddaan namni kumni sadi asirratti ol beekas kadhatee mucaan sun dide an maali jedhe beektaan namnummaan guddaan hin jiru waan jiru sammuu keessa fudhee jiran man namnummaan guddaa jedhamu kijiba namni hundi tokko guddaa kanatu beekaa wanni jedhamu jiru ilmi namaa tokko ta'e jiru irratti jechuudha yoo danda'ame carraa nama beekiin fayyadamte kun akka kootiif fudhatama qaba maal guruuppii ijaaranii abbaa fadii haa ta'u nama gartee Oromootti qoosu nama qabsoo Oromootti qoosu harkaan firra fudhachuudha. Miidiyaa rayyaamtee jiifama gaafa. Isa sanimmaa argaan jira bar. Isa sanimmaa argaan jira. Inni suni nun baasu. Isa keenya irratti ofii miidhaa kan nu jala miidhameef soba boo'u taati dubbiin. Isa sanimmaa bariin jira callisuu hin danda'a. Boru bahee anis hin jira sobee. Qubni tokko ajaa'idha turanii hin gatanii goorsaa jechaan jira. Goorsaa mucaa kana ani isinitti himeen jira. Viidiyoo dhaggeeffadhee jira. Viidiyoo raachuu nama jaalatu miti siyaasaaf inni naaf inni waliin kallu. Maaliif osoo akka dhuunfata osoo naaf inni waan magartee inni biyya keessa jira leenkee gudhiisi. Raachuun maal dubbate dhaggeeffadheen ture. Tilawun gosa see biyya achi dhaqeeti sirba san baasisu waa'ee shawaa dubbisu qaba. Waa'ee jimmaa tuqe. Tilawun gosa see kadeeme jimma dhaqeeti affeerame achitti maal dhugee achumarraa jaalaltirraa qabdee jee. Maaltu jimma galche? Mee yoo jedhee waan numti suni maal badaa qaba kallattii kamiinuu laaltu mee maal badaa qaba obboleessa kiyya badaan qaba. Tilawun xiqqeesse tilawun xiqqeesse ana maraaju tilawun wanni isaa mooraan isaa tuqee jira nama guddaa tilawun kun nama gartee weellee isaa guddaa Itoophiyaati. Warra shawaati gurbaan kun akka dhaloota jechuun jimma miti. Maaltu as keessa jimma fide? Jimmu maal tuqu barkaartoon sun hanga gara dulaaliitiin jira gara dulaaliitiin dubbiin sun yoo xiqqollee tilawun gosa seetu tuqa nama du'ee jiru nama guddaadha. Itoophiyaa fi nama weellisaa beekamaadha. Tilawun gosa seetu arrabse malee warra jimmaan tuyne maaltu jimmaa fi tilawun gosa walitti fidedha. Mucaan suusii qaba. Kutaa nama arrabsu ganda nama tuqu nama du'ee arrabsu suusiidha. Abdii garuu maalii gaafatan kun. Kanaaf eega gatuu muudii hin taatu geettan fallee jiru ajantaan qortiraatii dhiibsa. Furmaanni kanuma gaamaa godhu dandeessare. Kan na dinqibee namoonni amma waa'ee gandaa ajandaa godhatanii too ganda namaa arrabsan kuni ani eessa akka baan samiidhaa gadi roobanii lafaa ol baanii hin beeku be nuyi kanan beeknu ani ergan biyya alaa kana dhufeen kana bare malee waan akkasiitu hin beeknu jechaadha. Amma ani fakkeenya foon shawaa ta'ee too waa'ee jimmaa dubbadhe namni kuni Oromoo arrabse jechuu qabda malee jimmi kophaatti hin cinne be yookaan wallaggi kophaatti hin cinne uummanni sun uummata kiyyaa jechaadha. Namni kun Oromoo arrabse jechuu qabna malee jimma arrabse jedhanii too ijoollumti jimmaa qofti yookaan ijoollumti shawaa qofti maraachuu hin qaban. Laala asirratti waan tokko na yaadachiistan. Mucaan tokko South Africaatti irratti du'ee ture mucaa jimmaati. Dhugaa mucaa sanii namni awwaale ijoollee yeroo san ani jimmaadha maal jedhanii too dhugaa mucaa sanii warra awwaalanii jechaadha. Mucaa isa ajjeese kunoo biyyatti galleetoo ajjeesna jedhanii booda maalan arge mucaa ajjeese mucaa san jedhan mucaa jimmaa ajjeese jedha sanuu yoo faarsan goota keenya jedhanii yoo faarsanan arge jechaadha.
amma seenaan jirre keessa maal amma furmaata ana ajandaa sinii kaa'ee furmaata maan keessa Oromiyaa abbaa seenaa Oromoo abbaa seenaan taane keessa galtaati amma dhiisi waan seenaa sanii. No fakkeenyumaaf Waa'ee sanii dhiisi. wanni ta'uu qabu hundi keenyaa warra gandummaadhaan qofa deemu kana balaaleffachuu qabna. Albaa jettee as keessa teessee dalbahin utlaatta. Hinzil yookaan immoo kabajatti waliin loliina obboleessa kiyya of kabaji obboleessa kiyya haasa'a warra abashaa nutti naasa'in asitti. waslaata. Us waan kaasuftu. Maan si galchiin? okay boqodhaa mee amma inta kiyya yaada ibsatu mee turaa isin mee kiyyaatti fufi mee baga nagaan dhufti okay ni cufa already baga nagaan nu dambire laale kuni mujaani fayyaan jettu maratan jettun saayikoo ummata argateetini saayikoo irratti nu jechaaraba amma nuti wacca akka nu wal agartee ajandaa waan haasofnu laallanneetini akka kana walgeenye akka wajinuuf maqaa isa godhannee akka haasofnuuf bar. Okay, ijoollee akkam ooltan? Mudaamadii baga nagaan dhufte wayyaa. Fayyaadha. Hundi keessan akkam nagaa qabdu? jirra Alhamdulillah. Maalitu jira? Ani egaa xiqqeeshuma wayiitiin affaattu wayii cittee gurratti na buute maaltu ture? bakka miitu gadi dhaggeeffadhu xiqqoo kiyyaa yaada isaa fixatu Okay. itti fufi kiyya So waliigalatti mucaani fayyaa irratti fakkaatu ani waan xiqqoo sagalee kee ol fuudhi kiyya. okay walan fida gadi rakkoon qabu. Ajandaa godhannee amma kana duuka isaa bu'uurra torbanis waan biraas inni akka fidee dhufu beeka nama biraatis dhufa. no sababbiin ani amma ajandaa godheef sababbii cimaatu jira ila ani dubbadhee jira bishaan jigeef bu'aa oromoon si jammar jechuudha beekamaadha kun mucaa keessan gorfadha ani isinitti himeen jira ila mucaan kun nama dhuunfaa qofa miti kan arrabsaa jiru dubartiin isa nafta obboleessi dhiirri isa nafu marre jedhee walitti laaqa waan hin argeetiin dhufee isinitti himee miti ana arrabsee qe'ee koo arrabsee miti akka arrabsootti garuu immoo mucaa keessan gorfadha isinin jechaan jira ila ammallee. Kun generally wanti godhamuu qabu maraata ofii abbaatu sirreeffataa jedhaalee Jawaaraa saasaa keessatti maraata ofii abbaa sirreeffataa warri har'a jala deemee baqin tolchitee itti cabsi jedhee jala fiigdan yoo dandeessan dhowwachuudha amma wanti baasu yoo dandeessan akkasan maraata keessan mana keessanitti qabattanii akka taa'u kutaa mandan nama keessa fiigee nama arrabsu osoo hin taane ilmi shawaa tokko kan nama arrabsu yoo ta'e ijoollee shawaadha hidhachuu danda'u qabdan. Kan sunis kaaslaayyuu warri duuka deemee tolchite itti cabsi warri jedhan dhowwaa amma dandeessanitti boruuf iftaan akkas taane san taane asiin buune doon taane yoo dhaabbate wayya kun maali haadaan qabu haadaarraa kaasee abbaarraa kaasee obboleettiirraa kaasee waan hin dhiisu hin jiru bar surma kun urfa argame moo akkam yaallisa yoo dandeessan haara saniin gorfadhaa baay'ee wanta dubbanuu dhabne dhugaa akka gaafa akkasitti nama arrabsu nama xiqqaan jedhu guddaan jedhu raajuu abbaa barbaadee arrabsu garuu kutaa nama gaafa dha'ee akkasiin nama arrabsu bareeti kun duuka deemtanii tobacha haamileetti tortan jala deemus seenuma waan ta'eef gaafa namni tokko miira keessa galee ka'u oromoon asirra jiru tasgabbeessuu danda'u goorsuu hanga danda'aniin ofitti qabu amansiisu bireen balleessite bireen arrafamtu warri abukaatoo ta'anis warri arrabsanis warri garee hidhee adamsu kuni sirri dheedhee yaadu okay dhufe kinoo ammaas jira maal jechuun dhufe be eenyudha maqaan isaa Abdii Birree birree ko namni ilma namaa ta'ee namuu walqixa namni ilma namaa ta'ee walqixa yoo carraa miidiyaa irratti fiimesii ta'ee beekamuudhaan ala yoo na caale malee ilmi namaa kamuunuu walqixa dhala namaa ta'ee kana gatii ta'ee fi raachuun dhaqee biyya Jimmaa tuqe ani arrabse raachuun arrabse wanti nama biraa ilaallataa hin jiru ani erga ijoolleen irratti duulanii diiwutiin irratti godhanii na arrabsanii ijoollee arrabse warri irratti duultan akkanaa fi akkasi jedheen arrabse sun na ila maqaa raachuu dhoofte raachuu qofa dhukkeerraan kaafne maali shawaa maaloo keessa jira situ arraba cabe me ani odoon ani wallahi koy birree
birre dhaggeeffadhu. Wallaahi summa wallaahi rabbii onnee kiyya keessan na beeka harraachuu shawaa ta'uu har'a erga ijoolleen irratti duulaniin bare maal jettanii kan ani hin beeku. Shawaaf miti barka sirratti duulaa jiru. Sobii gaa'ilaa mammoo sobaaf deemta. Shawaa eeganii isa shawaatti hin beekne akkamitti maalii farsoon dhalatte maalii kortee maalii jechaa turte ta'u biroo. No, ergan bareeniyyi erga ijoolleen natti himaniin baree arrabse jechuudha. Erga ijoolleen shawaa qoftiin irratti duulu argeeni akka inni shawaa ta'e ijoollee gaafadheen shawaadha naan jennaaniin arrabse. Okay? Akkasitti hubatu. Kan immoo amma dura kutaa keenya taatee birruufa arrabse jedhaa turte. Dhugaa dubbatanii bakka liqee bulan jedhan. Dhugaa hin beekaraachuun akka shawaa ta'e ergan beekne biiduma duraati irratti illee wannoo farsoon dhalatte tana warra farsoo dhalate warra maaloo maa jettire. Habibi galbi. Dhaggeeffadhu. Eeyyan dhaggeeffadhu ganni dhaggeeffadhu ganni arsi. Wallahi rabbiin sila guyyaa maal kan itti jijjiire erga ijoolleen shawaa gadi yaanii na arrabsanii shawaa ta'uu isaa bare. Akkanumatti jechoota negatiifa sana fayyadameetiin arrabse jechuudha. Reefin baraan anuu har'an bare ijoolleen natti himanii ijoollee keessaan gaafadheetiin ijoolleen natti himanii ennaan bare jechuudha. Akkasittiin itti dabale bakka erga akkas ta'e immoo. Okay. Amma kanaafuyyuu isa darbe sin gaafadhu isa arrabsites garuu mata dureen kiyyaayyuu maal jedha kabaja qa'ee Oromoo fi jedha kabaja haadholii Oromoof dubartoota Oromoof raachuu garuu arrabsite tokko mara kun qabu garuu immoo ati daangaa darbaa eenyudha miti godhadhu Bonaus. kanaaf raachuun Ana xiqqoo yaada kenna dhuunfani. eeggatu carraake raachuu yoo balleecha uummata kana dhiifama gaafata ati akka dhuunfatti raachuu yoo qeeqxe gola Oromootti bu'e jettee ani namas waliin qeequdha dhageesse garuu mooyyuu situ daandiin ala deemaa ture Dhagaan jira eeyyan. situ daandiin ala deemaa jira yeroo sadi godinaalee Oromiyaa qabsaa'ota Oromoo yoo akkas godhu maal yaaddeeti mee natti himi gabaabumatti Arrabseera. maaliif Eeyyan arrabsee jira. Kaaddee birruufa arrabsitee naan jedhu. eeyyen Sababan qaba. An lafaa ka'ee nama hin tuqu. Okay. Ragaa guutuu wajjiniin fuulduree ka'e wadhu malee nama hin arrabsu. Tole namni goota ta'ee du'ee gantuu ta'ee du'ee Oromoo fayyadee hin fayyadne namni du'e qabrii keessaa ka'ee seenaa sirreeffachuu hin danda'a. Hin danda'a. Natti Hin danda'u. abdi hin danda'u. dubbadhu. Ati lubbuun jirta hin duune maal seenaa maalii galmeessaa jirta? Eega warra du'e seenaa badaa qabaatanii komatamtoota ta'anii Ani immoo ati inni lubbuun jirtu maal dalagaa? Qoy birree amma aniifati waluma akkaanee jirra. Amma aniifati walitti kaana. Gaafa abbaan Jifaar maqasiidhaan ibiddarra qabanii gubanu akka kanatti maa gubattee hin dubbatin akka har'a dubbattu kanatti. Hunda isaa mormaan ture. Dhugaa rabbii si jedha. Hunda isaa mormaan ture. Bakkin itti Takkaa hin dubban. Takkaa hin dubban. Viidiyoo tokko viidiyoo irratti dubbatte takkitti gadi baasi. Eheu TikTok kiyyaa sirra gadi tuqqiti jala Gadi baasi. argadhu. Waan Kuni TikTok kan koodhaas bayiiti keessa gadi tuqqiti irraa olee ol harkisi barbaade argadhu. Okay? sin beeka birree ani har'a sin beeku sin beekaati dhiis. Waa'ee kana irratti ani har'a miti kan isin beeku har'a miti TikTok fayyadamuu waggaa afur guutuu walumaan irra jirraati. So maal jechuu kee ture? Hunda isaa dubbadheen jira si jedhaa. Kanatti amma Gadi irra seenee ta'ee. Amma kana cagaanuu kan akkanatti har'a dubbattu kan akkanatti har'a dubbattu gaafa jalqabamaa akka keetiin hin dubbatirre ati ilaalcha gandummaa yoo hin qabdu kan hin qabne dhugasitti dubbachaa jira. Duraanii akkanatti hiitee gaafa namni kutaa fi kutaadhaan
hunda isaa dubbadhee siin jedha bar tokko ajandaa ta'ee wanti na jala darbeen jiru gasti irra seenee ijoollee bira ta'uu danda'a viidiyoo hojjedhee ta'uu danda'a gocha oromoo walitti buusu tokko kanan deeggaree hin jiru isin warra afaan oromoo dubbattanii miti amma yaanni kee walumaa galatti naafi faadha nuti kutaalee oromiyaa hundi jimma kana ennaa dubbannu isin maaf nutti dubbattuudha moo kananga wanaati nun arrabsiin gujii booranaatii fi karrayyuu filuu abbaa booraa qofa nu isinitti dubbannaa isin maa nu jalaa dubbattu maa gaaffii nu deebiftuudha moo akkamime naafiyyuu hin galle dhugaa rabbi namu jimmi qa'ee kooti dhageessee ilaalcha kee kana sirreeffadhu jimmi qa'ee kooti maaliif qa'ee kiyya beekta qa'ee oromoo waan ta'eef ati maanutti dubbattu yoo jettu situ gandummaa qabaana biree osoo hin ta'in qa'ee oromoo namni tokko hin tuqu kabaja qa'ee oromoo simboo qabeettiif dhageesse ati haadha koo arrabsite abbaa koo dubartoota obboloota koo arrabsite raachuu qofa hin arrabsine saniifis dubbachaa jira ati yeroo afuraffaa yeroo sirratti dubbannu maaliif hin qajeellaati waan atiraachuu tuqamteef akkana arte guggubattee dubbachaa jirtaa jechuun gaafa ijoolleen keessan irratti duulanii na arrabsanu mucaan kun nama tokko raachuun nama tokko hin tuqinaa moo hin jirre gaafa ani raachuu arrabsee jennaan akkanatti dhaggeeffadhaa isin hundinuu abdii asii dhaggeeffadhu. Beerii waan asii jechuu barbaade gaafa ijoolleen keessan waan darbe magaalatti waan darbe wanni darbeera waan darbe kaasuurra abdii asis beerii isin hunduu isa darbeen kaas isaan maa kana isinatti xumurameera xumuratti gooneetuma waan kana dhaabnee deemna. Wannan jechuu barbaade amma pooshaa wannan isiniin jechuu barbaade gurbaan amma tokko rabbisan didinii jechuudha dhiifama gaafateera balleesseera sana jechuu kootii fi badii kootii irra naa darbaa jedheera tokko kun beekaan namanni baga gaafate amma abdii atisi yoo dhugaatti la karraachuu rakkoon qabu yoo dhugaatti ummata shawaa arrabsitee jiraatta ta'e dhiifama gaafate raachuun gaafateera viidiyoota dhaggeeffadheen ka'e dhufe dhaggeeffadheen ka'e dhufe dhaggeeffadhe gaafateera annama mana cufee bahe beeri yeroo laayibiin seenamu maammee wajjinin turre maammee wajjinin teenye maammeedhaan keessaan haasofne waatsaappaa waliin haasofne raachuun seenuudhaaf deema laayibii yeroo inni seenee achi jalatti argamaa jedhe haga sanaafuu immoo yeroo uummanni walitti darbee wal arrabsuu eegalu uummata kana biidii gochuu kanan laayibii seene jidduudhaan ana akkati jiruu maammeen seenee haga inni dhufutti jennee ituma haasofnu raachuun laayibii seene yeroo raachuun seenu laayibii kiyya achumaan hin cufee san dhaqee achumaan raachuu jala deeme maammeen mana banatee laayib gubbaa irratti waliin ta'anii raachuunis ituu maammeenuun seenin durattu dhiifama gaafatee erga maammeen seenees dhiifama gaafateera. Haa gaafatu ani bar ila abdi Ahmad irratti na hubadhu Oromootti bu'ee taananii ani isi waliin raachuu qeeqa garuu mooyyuu hangas mara waan uummata jimmaa dallansu raachuun hin dubbanne dhiifamallee hoo gaafate uummata isaa dhiifama gaafate haa gaafatu garuu raachummaa arraffamaa miti inni darbellee darbe isa amma boodafu mucaa kanaani sirriin jirtu nama dhuunfarra rakkoo qabaate dhufeerra kaasi qabdi jechaan hin jira kan beeri dhaggeeffatu atisi mucaan isin amma dhiifama gaafatu ati maal goota beektaa suuraa mucaa lamuu fiddanii achi keessanii ajandaan godhatina hadhaa kaaftanii suuraa raachuu fiddee ajandaan godhatin maaliif jette yoo jette raachuun dhiifama gaafateera waan ta'eef abdiin dhiifama ila abdii dhachuu tuffatte raachuu dhiifama gaafachuu didde raachuu dhiifama gaafadhuu miti daammas taanaan ummata shawaa ummata bal'aa sana yoo arrabsitee jiraatte dhiifama gaafadhu sittani mara dhaggeeffadhu raachuun gabba'ee abdii geeraa dhiifaman jenne dhaggeeffadhu ummata jimmaa jedhe yoon isin itti balleesse jiraate dhiifama guddaa jedhe kanaafuu jennaan atadhaa kaaftee isin ujeellee shawaa dhaggeeffadhaa ujeellee kutaa biraas irratti hirmaataa jirtu argaa jirraati argee keessa arsii keessa wamti dhagee irratti arrabsaa jiru abdii danuudha argee dhufan kanaafuu jennaan walakkaa namaa hin deeminaati atisi beeri dhaggeeffadha adhaa kaaftee suuraa raachuu fiddanii keessanii ajandaan godhatina kun adhaa kaasee cufachuu qabachuudha. Abdatti immoo yoo dhugaa
ummata shawaarra siite dhiifama gaafadhu. Kun karoora kooti kanas. Abdi walumaa galatti wanni nuti jiraarru amma raachuun waan balleesseefi dhiifama ummata Jimmaa jedhee dhiifama gaafateera. Amma atis waan nutti balleessee tasiin jedhaniif badii qabdaa ummata Shawaa tutte waan ta'eef dhiifama gaafadhu. Ummata komantii isin wanti isin fiddan tokko jiru arraba keessan dhaabaa waa tokko bu'aa tokko hin qabdan isin. Keessa waa tokko isin kanaafuu ennaan abdi dhaggeeffadhu yoo dhugaa ta'e jechuudha gaafadhu atis raachuun gaafateera. Ummata Shawaa dhiifama naa godhaa itti balleessite. Ummata Shawaa Mari kan jadi jadaran racu irratti qoosaan hin jiru kan jadi jadaran komentii jaraa subadhu mee raachuu miti dhaan komantiin ani komantiin kan jiraate isii komantii kana ofii bira darbiyat raachuun komentii ilaalle abdi raachuun dhiifama gaafate malee komentii ilaalle komentii moo fedhe barraa komentii hin dhaabbatu isii komantiin ummata waan barreessitu waan dhiiftu hin beekne jechuudha ummata hoolaa duwwaa komantii barreessaatti erga silaatiin ilaalaa jira isii komantii dhiisati boo komantii dhiisi ummata Shawaa bal'aa dhiifama gaafadhuudha laamu ummata tokko irraati miti ummata Shawaa yeela komentii bakka okay rakkoo Abdii ko ummata Shawaa dhiifama gaafadhu ummata TikTokaa odoo hin ta'in hawaasa Shawaa bal'aa dhiifamni rabbiifis namaafis dhiifamni bareeda dhiifama jedhi bakka wanti naa dabartu waan guddaa miti. Malee ummata si tokko ummanni Shawaa ummata keenya dhiifama gaafachuu illee kun dirqama nama qofa baadu hin gaafata ummata isaati. Okay, inni kun rakkoo tokko hin qabu ani nanaare raachuun arrabse maaf ummanni kun gannatti yaa'ee na arrabsa jedheetiin dabalee viidiyoo ganda tokko hojjedhee viidiyoo sana hojjechuun akka dogongora ta'e nan beeka. Maaliin irratti duuluun barbaachiseedha. Kanaaf ammoo aareetiin miira keessa galee inni kun waan dogongoraa akka ta'e nan beekaa viidiyoo jalqabaa keessatti immoo arraachuu wallaahi akkan Shawaa ta'e hin beeku. Boodaran ergan Shawaa ta'uu bareen irra deebisee arrabsee jechuudha. Kanaaf dhiifama guddaa isiniin jedheera warri Shawaa. Maali sababni ennaa an Amadii wallolee jedhe warri dhaabattanii ilaaltan yookaan walitti nu araarsuudha malee raachuurra gorree abdii xiqqeessinaan kun ana keessatti immoo ilaalcha biraa uuma jechuudha. Kanaaf wanti na godhamu maaliif walloluun saba bal'aa kana walitti buusuun saba garaa bidatti shan. Abdii wanti sii galuu qaba.